Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya, Fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, maqaan ergamoota Waaqayyoo, maqaan toloota, maqaan wareegamtoota Waaqayyoo, maqaan isaanii kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kun yeroo hundumaa karaa yeroo santuubii kan isinii darbu tooftaa ittiin hafuura hamaa injifachuuf mo'achuu dandeenyu. Waraansa daabiloos jalaa ittiin ba'uu dandeenyu kutaa 14ffaa guyyaa har'aa kana waliitiin laallaa anaaf dubbatti afaanii isiniif immoo gurratti hin dhageessan Gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos anaafis isiniifis haa kennu. Egaa guyyaa har'aa kana kan walitti ilaallu kutaa 14ffaa yeroo santuubii irratti chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan miseensi haaraa dhuftan yoo jiraattan sabiskiraayibii oolii mallattoo bilbilaa tuquudhaan warreen isaaniif dabarsuu fi sheerii gochuudhaan hafuura hamaa kana irratti aangoo fi aaboo Waaqayyoon nu kennameen itti fayyadamnee hafuura hamaa kana injifachuu akka dandeenyuudhaaf hundumti keessan waliif dabarsuudhaan walii qooduudhaan akka nu hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisnaa jechaadha. Egaa guyyaa har'aa kana warreen miidhagoota irratti gaaddidduun ijaa kaayyoo inni raawwatu kan jedhu warreen miidhagina qaban. Miidhagina kan jedhamu warreen simboo miidhagaa qaban irratti hafuurri hamaa kun rakkoo inni fidu kutaa 14ffaa waliitiin ni ilaalla jechaadha. Egaa warreen miidhagan yookiin immoo miidhagina qaban dubartoota keessa irratti rakkoo inni fiduu danda'u kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu kennaan Waaqayyoon namaa kenne, miidhagina Waaqayyoon namaa kenne, eebbi Waaqayyoon namaa kenne miidhagina keenyaatiin akka bannu otoo hin ta'in akka isa galateeffannu, akka isa kabajnuudhaaf Waaqayyoon bifa isaatiin, fakkeenya isaatiin uumama gaarii taasisee Waaqayyoon nu uumee jira. Kanatti aansuudhaan filannoo baay'isuudhaan warreen miidhagoota ta'an qunojaajit kan jennu jechaadha. Isaan irratti mudaa garaa garaa baasuudhaan miidhagina isaanii of tulummaadhaan itti baay'isuudhaan faashinoota garaa garaa sababa godhachuudhaan qaama isaanii ifa baasuudhaan mul'isuudhaan dhiironni baay'een ilaalchi isaanii warreen miidhagan dubartoota kanarra akka bulu ija dhiirotaa keessa akka seenan taasisuudhaan hafuura qabudhaa jedha. Yeroo baay'ee namoonni sagaagalaaf akka ka'an, namoonni uffata hin taane akka uffatan, qaama isaanii ifatti akka mul'isan, dubartiin uffata isheerraa hin eegamne surree akka uffattu, dhiirri mataa isaa shurrubbaa akka dha'atu, hafuuronni godhan ni jiru jechaadha. Warreen miidhagoota ta'an fedha garaa garaatiin qabamuudhaan isaaniin qabuu danda'a jedha. Jaalala qarshiitiin akka bitaman, qabeenyaatiin, fedha qabeenyaatiin akka isaan hawwataman, akka isaan qabaman keessa isaanii kaa'a. Qabeenya biyya lafaatiif akka isaan jilbeeffatan, faashinii biyya lafaatiif akka isaan kufan isaan gochuu danda'a. Inni itti aanu warreeta hafuura matatti hojjetan, warra xonqaawota waliitiin, warra hafuura asmaatii waaman waliitiin walitti dhufeenya akka isaan godhatan taasisuudhaan rakkoo inni immoo isaan gubbaa qaqqabsiisuu danda'u rakkoowwan biraan ni jira. Warreen hojii hafuura hamaa, hafuura jinnii waamuudhaan, warri xonoqquudhaan hafuura kanaan hidhamuudhaan rakkoowwan garaa garaatiin isaan saaxiluu danda'a jedha. Walitti dhufeenya warreen miidhagina qaban jareen kana wajjin raawwatan rakkoowwan garaa garaatiif, dhibeewwan garaa garaatiif isaan saaxiluu danda'a jedha. Keessumaa rakkoo gadameessa, dhibee gadameessaatiin
fooliiwwan garaagaraa jijjiiruudhaan yaadaa fi laphee keessatti isaan kana akka isaan kiyyeeffaman ta'uudhaan yeroo tokko immoo tasgabbii dhabuudhaan haati warraa fi abbaan warraa jaalala dhabuudhaan keessa isaaniitti tokkummaaf jaalalli waliif yaaduun ni dhabamaa jedha. Afurri kun waraansi isaa lolli isaa ifatti gaafa ilaallu የመንፈሱ ግልጽ ውጊያ አፉር kun ifatti waraansa inni nurratti banu afurri kun bareedina namaa jijjiiruudhaan bareeda dubartootaa jijjiiruudhaan dhiiroti agarsiisu jedha. Inni biraan dhiirri yeroo ishee argu yeroo ishee yaadu mataa isa irratti yaada kanaatiin dhibeewwan garaagaraa dhiirichatti fiduudhaan jedha. Yeroo itti dhufeenyaas immoo jaalala gidduu isaaniitti fageessuudhaan jibbiinsa garaagartummaa gidduu isaaniitti qooduudhaan rakkoowwan garaagaraa isaan gubbaa qaqqabsiisaa jedha. Inni itti aanu yaada wal fakkaatiin dhiironni immoo akka fuudhuu hin dandeenye filannoo akka baay'isan namoonni tokko yeroo gaafataman maaliif hin fuutu gaafa jedhaman yaada garaagaraa dhiyeessuudhaan yaada kanaaf yaada faallaa fakkeenyaatiif umuriin isaanii ganaa akka ta'etti yaaduudhaan yookiin immoo qabeenya wanta akka hin qabnetti yaaduudhaan mataa isaanii of salphisanii gaayilaaf qophii akka hin taanetti fakkeessuudhaan gara gaayilaatti akka isaan hin dhumne taasisuu danda'a jira. Inni biraan dubartoonnis akkuma kana filannoo akka baay'isan yaada isaanii baay'isanii iddoo guddaa akka itti of laatan yoo gara gaayilaatti dhufan jiraachuu akka hin dandeenye daa'imti yoo horamte waan ittiin jiraatan isaan rakkisuu akka danda'utti yaadanii yaada garaagaraa kaasuu danda'u. Waliigalaa afurri gaaddidduu ijaa keessa namaattis ala namaattis mallattoo inni agarsiisu rakkoo fayyaa yeroo tokko immoo rakkoo tasgabbii sammuu keenya keessatti jaalala dhabuu tokkummaa dhabuu hojii hojjenneetiin milkaa'ii akka dhabnu kan nu taasisudha. Waaqayyoon namootaa kan kenne amala fayyummaa sanarraa fageessuudhaan hafuura sagaagalummaa isa barsiisuudhaan akka dhaalu taasisuudhaan rakkoowwan isaan gubbaa qaqqabsiisuu ni danda'a jedha. Jireenyi isaanii tasgabbii kan hin qabne xureessuudhaan rakkoowwan garaagaraa waa namaa isaan irratti geessisuu danda'a jedha. Egaa humna kanaaf gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaaf yoo bitamne gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoosiitiif yoo bitamne yoo soomne yoo saganne hafuura kanaa dhibbaan dhibbatti dhabamsiisuu dandeenya. Kanaafidha egaa yeroodhaan ol ka'ee akka isaan kakaasu humna isaaniitiin harka Waaqayyoo gaditti mataa isaanii akka salphisan inni immoo isiniif ni yaada kan isin dhiphisu hundumaa isarrattis gataa jechuudhaan tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 8tti kan isin dhiphisu isarratti gataa jechuudhaan qulqullichi Phexros dubbatee jira. እንግዲህ በጊዜ ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ። ኤጋ ኦል አካ ኢስን ቀቀቡዳፍ ዋቀዮ ኡማ ኬሰን ጀለት ኢሳ ገደት መታ ኬሰን ኦፍ ሰልጲሳ እንሞ ኢስኒፍ ኒያዳ ከን ኢስን ድጵሱ ሁንዱማ ኢሳ ኢረትስ ገታ ጀዳ ዱጉመት በረከና ዋይን ጅሬኛ ኬኛ ዋይን ጅሩ ኬኛ ዋይን ጋይለ ኬኛ waa'een dhibee keenya waa'een qabeenya dhabuu keenya nu dhiphisaa jira. Namoonni baay'een dhiphachaa jiru. Kanaaf egaa mataa keessan isaa gaditti gadi salphisaa. Innis immoo rakkoo isin gubbaa qaqqabu hunduma irraa akka isin baraaruuf jechuudhaan dubbatee jira. Akkas jechuudhaan
gidduudhaan yookiin immoo daangaadhaan jiraadha, መጠናትን jiraadha፣ በመጠንም ኑሩ ንቁ። ባለጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል። diinni keessan ዲያብሎስ akkuma leenca waan liqimsu dhabee asiif achi deemutti innis immoo asii fi achi deemaa jedha. Ilma namaa rakkisaa kan jiru, ilma namaa rakkoo hin taane keessa galchaa kan jiru, ilma namaa sagaagalaaf cubbuudhaaf rakkoo garaagaraatiif kan qaqqabsiisaa jiru hafuura kanadha. Inni itti aanu hafuura sagaagalaa kan jedhudha. Hafuura sagaagalaa kan jedhudha. Qulqullichi Yohaannis ergaa isaa jalqabaa boqonnaa 10 gubbaa irratti akkuma inni dubbatee jirutti nuti ijoollee waaqayyooti. Ijoolleen waaqayyoo fi ijoolleen ዲያብሎስ kanaaf kan saaxilamanii jedha. ማል ጀቹ በርባሬቱ ያታ ቁልቁልች ዮሐንስ የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተጋለጡ ናቸው። ijoolleen ዲያብሎስii fi ijoolleen waaqayyoo kanaatiin ifa kan ba'anidha jedha. Maal jechuu isaati laata? Ijoollee waaqayyoo kan jedhaman warra seera waaqayyoo eegan, warra abboomii waaqayyoo kabajan, warra amantaatiin deddeebi'an, warra karaa waaqayyoo irra deddeemanidha. Ijoollee waaqayyoo kan jedhaman. Ijoollee ዲያብሎስ kan jedhaman immoo ifatti kan beekamu hojii ዲያብሎስ, gochaa ዲያብሎስ kan raawwatan ijoollee ዲያብሎስ jedhamanii kaa'amanii jira. Bara hedduudhaaf, baroota hedduudhaaf namoonni baay'een qabeenya kuufamaa ta'e barmaataatiin kan jiru, amaloota namaa kan balleessan keessaa tokko hafuura sagaagalaati. Namoonni baay'een kanaan badaniiru. Namoonni baay'een kanaatiin kufaniiru. Hafuurri sagaagalaa kunis yommuu ta'u yeroo hundumaa waan haaraa, ilaalcha haaraa ta'uudhaan namoota kallattiin taanetti dhiibuudhaan cimsee namoota gara badii kanaatti kan geessudha. Laphee namaa keessatti yaada sagaagalaa galchuudhaan dhibamsiisuudhaan hafuura kanaatiin akka wal baran, akka jiraatan taasisee akka dhalatanii fi gochaa kana ifarratti isaan irratti qaanii malee saalfii malee yaada kanaatiif akka ka'an isaan taasisaa jedha. Hafuurri sagaagalaa kun ilmaan namootaatiif kennaa kenname alatti amala isaa, haala isaa balleessuudhaan, haala isaa jijjiiruudhaan namarratti miidhaa kan qaqqabsiisudha jedha. Namoonni yaada isaanii yookiin immoo adeemsa isaanii yaada badaa fi uumama waaqayyoo isaaniin kennan alatti yaadota faallaa ta'aniitiin akka isaan xuraa'an kan isaan taasisudha jedha. Egaa biyya lafaa keessa kan jiran miirota keessan ajjeesaa. Isaan kunis sagaagalaatiif, xuraa'ummaatiif, fedha hamaatiif kan waaqa tolfamaa waaqessan kan ta'an hawwuudhaanii jedha. Isaan kun karaa kanaatiin horii isaan waaqayyoo warra hin ajajamne kana irratti ni ijoollee waaqayyoo irratti ni dhufaa jedha. እንግዲህ በምድር ያላችሁትን ብልቶቻችሁን ግደሉ፣ እነዛን ዝሙትና ርኩሰት ፊቶትም ክፉ ምኞትም ጣዖትንም ማምለክ የሆነ መጎምኘትም ነው። በእነዚህ ጠንቅም የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል። ያደፎኒትን ሀዊዳን ሰጋገላቲን ዋቀ ጡልፈማ waaqessuudhaan warreen hin ajajamne kana irratti horii isaan waaqayyoo ni dhufa jechuudhaan Qolaasiis boqonnaa 3:5-8tti qulqullichi Phaawulos ergaa isaa kana gubbaa irratti ni dubbata jechaadha. Egaa akkuma beekamu namoonni baay'een ammas yaada kanaaf qalbeeffannaa waan qaban natti fakkaachaa hin jiru. Barumsa kana gaafa dabarsinu qaama tokko deeggaruudhaaf, qaama tokko immoo balaaleffachuudhaaf miti. Egaa mana kiristaanaa keessatti gareen garaagaraa ni jira. Qoqqoodinsi garaagaraa ni jira. Nuti garee kamirraa yoo hin ta'in garee waaqayyoo irraa kan taane luboota mana waaqayyooti. Kiristaanonni garuu hidhaa ዲያብሎስ irraa, hojii afura diinaa irraati, hojii afura matatti irraati, hojii afura xinqulaa irraati, hojii afura ayina xilaa budaa
warreen xonqaayota irraati fayyuun isaanii dirqama waan ta'uudhaaf barumsa kana barsiisna malee qaama tokko deeggaruudhaaf qaama tokko balaaleffachuudhaaf qaama tokko cimsuudhaaf barumsa kana kennaa akka hin jirre hundumti keessan akka nu hubattan. Hafuura sagaagalaa karaa ittiin gara namaatti seenu. Hafuurri sagaagalaa karaa ittiin gara namaatti seenu kan jedhu itti aanin ilaallama. Jalqaba irratti waliin dhalachuudhaan seexanni hafuura zaarii dhalootaatiin maatii irraa argameetiin dubartittii waliin dhalachuudhaan hafuurri seexanaa dhiiraa immoo zaarii karaa faallaa ta'een immoo dhiiricha waliitiin dhalachuudhaan dubartiin seexanaa zaarii kallattii kanaatiin waliin ta'uudhaan jedha. Inni itti aanu matatiidhaan. Inni lammaffaan kallattiitti hafuurri sagaagalaa gara namaa dhufu matatiidhaan. Daabiloosiitiif kan bulan hojii daabiloosii kan hojjetan namoonni gara iddoo biraa deemanii hafuura matatii kana hojjechiisuudhaan kan erganin hafuurri zimmuutii yookiin immoo sagaagalaa kun gara namaa dhufuu danda'a jedha. Inni sadaffaan keessaa gara alaatti kan argu hafuura sagaagalaa kallattii kanaatiin miirri sagaagalaa kun gara namaatti kan galu isa kanaatiin jedha. Inni arfaffaan arguudhaan dhaggeeffachuudhaan karaa qarshiitiin seenuu danda'a hafuurri sagaagalaa gara nama tokkotti jechaadha. Inni biraan immoo akkuma beekamu fiilmiiwwan sagaagalaa garaagaraa ilaaluudhaan agarsiisuudhaan kanaan kan wal fakkaatuutiin dubbiidhaan miirota kana kanaatiin gara namaatti dhufuu danda'a jechaadha. Namoonni baay'een fiilmoota kana hin laalinaa gaafa jedhaman didanii ilaaluudhaan kallattii kanaan deemuudhaan inni biraan immoo dhaga'uudhaan barreeffama garaagaraa dubbisuudhaan fiilmoota garaagaraaf dubbiiwwan garaagaraa barreeffama garaagaraa ilaaluudhaan hafuuronni sagaagalaa kun gara namaatti seenuu danda'u jechaadha. Dabalata immoo hafuuronni kun rakkoo isaan fidan tokko nama namummaa irratti gadi gochuudha. Gaa'ila keetti akka hin jiraanne taasisuudha. Gaa'ila keetti daa'ima dhalee ishee akka hin jiraanne gochuudha. Walii galtee dha'uudha. Abbaa fi haadha warraa gidduutti tokkummaaf jaalala fageessuutiin kana raawwachuu ni danda'a jedha. Hafuuronni sagaagalaa kun baay'ee atattamaatiin nama tokkotti kan darban ta'uu isaaniitiin daabiloos namoota haala malee adeemsa malee kallattii malee uumaman irraa adda ba'anii seera waaqayyoo abboommii waaqayyoo akka isaan diiganii fi karaa waaqayyoo irraa akka isaan fagaatan waaqayyootiin akka isaan walitti bu'an isaan taasisaa jedha. Yeroo baay'ee hafuurri sagaagalaa karaa hafuura zaarii dhalootaatiin dhufuutiin dhiirichas ta'ee dubartittiis ta'ee ija isaaniitiin gara hojii hin taane kanatti akka isaan galan hojii faallaa kanaan hafuura kanaatiin gaggeeffamanii yaada kana raawwachuu danda'u jedha. Inni itti aanu immoo qaamonni yookiin immoo saalonni lammaffuu laphee isaaniitiin yaada kana keessatti galuudhaan kallattii isaanii kenname darbanii yaada hin taane akka isaan yaadanii fi karaa hin taane akka isaan deeman kan isaan taasisuu jedha. Inni itti aanu hafuura gaaddidduu ijaa kan kaasu hafuura budaa jedha. አይነ ጥላ ላይ የሚነሳ መንፈስ hafuura gaaddidduu ijaa irratti immoo hafuura ka'uu jedha. Akkuma beekamu seexanni inni guddaan seexana isa xiqqaa ni baasa. Seexanni inni guddaan seexana ishee xiqqaa ni ajaja akkuma jedhamu hafuurri tokko hafuura tokko irratti immoo gama tokkoon walitti simanii jiraachuu danda'u. Gama tokkoon immoo walirratti kaka'anii waliif immoo miidhaa qaqqabsiisuu danda'u jedha. Hafuura gaaddidduu ijaa irratti kan ka'u hafuurri budaa namootaan kan barame baroota hedduu biratti ilmaan namootaa amala isaanii waliitiin wal fakkaatee jiraachaa kan turedha.
jiraachaa kan turedha. Egaa bifa kanaatiin namoonni sadarkaa guddaa irratti miidhaa akka isaan qaqqabsiisan ija isaaniirra bulee rakkoo garaagaraa akka isaan namarra qaqqabsiisan kan ta'udha. Hafuurri budaa akkuma beekamu namoonni baay'ee hafuura budaa kana kallattii garaagaraatiin ni ilaallu. Abaluu bar budaadha nama nyaata kan jedhan namoonni baay'een yeroo haasa'an ni dhageenya. Akkuma beekamu namni uumama isaatiin nama miti. Nama waan ta'eedhaaf nama hin nyaatu. Namni nama waan ta'eedhaaf namni namumadha. Bifa waaqayyootiin kan uumame yookiin immoo bifa waaqayyootiin kan waaqayyo isa uume gaafa ta'u namni nama nyaachuu hin danda'u. Haa ta'u malee garuu ija isaarra bulee namni kun ijjisaa wanti ilaale waraanamee akka du'u akka dhibamu akka ta'u kan taasisu hafuura budaati jechaadha. Hafuura ayina xilaa budaa ija namaa qaroo namaarra bulee horii gaafa argu jabbootawwan garaagaraa ilmaan horii ilmaan namaa gaafa argu dhaqee kan waraanuu fi lubbuu baasuu kan danda'u hafuura kanadha malee namni uumamaatiin nama nyaachuu hin danda'u. Abaluu nama nyaata jedhanii akka seenaattis gaafa haasa'an baay'ee isaanii biratti ni dhageenya. Haa ta'u malee namni nama nyaatu kan nama nyaatu garuu hafuura ija isaaniirra bulee nama waraanuudhaan nama dhibamsiisuudhaan kallattii garaagaraa keessatti rakkoo isaaniirra qaqqabsiisu ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Hafuuronni kun immoo karaa kamiin kallattii isaan ittiin gara namaatti seenuu danda'an? መንፈሱ የምግብ አቅጣጫዎች አፉረ ቡዳ ከነ ከራ ከሚን ገረ ነማት ዱፉ ደንደው ከም ቤኩን በርባቺሳራ ጀልቀበረት ማቲራድ አለሙዳን ጀዳ ዱጉመት አፉር ቡዳ ማቲራድ አለሙ ደንዳ አፉር ቡዳ ማቲራድ አለሜ ቃመ ቢራ ዮኪንሞ ነመ ቢራ ሚዱ ደንዳ ማቲራቲ አፉረ ዛሪ ዮኪንሞ አፉረ ቃሉ አለሜቲን አፉር ቡዳ ኢልሞራ ሃደት ኢልመራ abbaarraa ilmatti darbuu ni danda'a jedha. Yeroo baay'ee hafuurri budaa ka'umsisaa haadharraa, abbaa irraa, akaakayyuu irraa, abaabilee irraati, kanaaf kan kana fakkaatan irraati dhufuu danda'a jedha. Hafuurri budaa maatii turan irraati, akaakalee, abaabilee, akkoo, abbaa, akaakayyuu fi maatiiwwan turan irraati bu'ee gaafa ba'aa dhufu dhaalamuu danda'a. Hafuurri kunis dhalachuudhaan qaamaa fi dhiigaatiin hafuura keessatti wal qabatee yookiin immoo wal simatee wal dhaalaa dhufuudhaan hafuura likkiftiin qabamuudhaan kan gara namaatti seenuudha jedha. Kanaaf egaa akkuma beekamu maatiin zaarii hafuura qaalluu qabu. Hafuurri budaa kun isaan wal qabatee maatiirraa maatiitti darbuudhaan abaluu budaadha, sanyiin isaanii budaadha jedhamee akka waamamuudhaaf namoonni akka isaan jibbanii fi hawaasummaa keessatti illee akka isaan qoodan kan taasisan dhugumatti hafuurri kun uumamaan otoo hin ta'in maatiirraa maatiitti darbuudhaan kan dhufudha malee hafuura qaalluutiin kan dhufu malee namni uumamaatiin nama nyaachuu hin danda'u jechaadha. Inni biraan warreen kaan irratti kan hin bulu hafuura warreen kaan irratti buluu jedha. Karaa ittiin dhufuu danda'u. Hafuurri kun warreen kaan irratti immoo hafuura buluu danda'u jedha. Kunis ka'umsisaa daddarbuudhaan otoo hin ta'in alarraati gara keessaatti ijaatiin karaa ijaa gara warra kaanitti kan deemuu fi warra kaan irratti kan boqotu hafuuradhaa jedha. Yoo ta'u booda immoo deebisee keessa irratti keessaa gara alaatti isa biraa immoo nyaachuudhaan kan socho'u diinadhaa jedha. Waggaa 7 booda garuu mataa isaa budaa ce'umsaa ta'uu danda'a jedha hafuurri kun. Hafuurri kun qaama keenya keessatti baha qabachuudhaan akkuma gaaddidduu ijaa akkuma golga ijaa hafuura hundumaa bakka 3tti taa'uu danda'u jedha. Bakka 3 irra qubachuu ni danda'u jedha hafuuronni kun. Inni itti aanu dhiiga keessatti taa'uudhaan gaaddidduu ijaa, golga ijaa, hafuura gaaddidduu ijaa yookiin immoo golga ijaa በደም ውስጥ የሚቀመጥ የአይነ ጥላ የቡዳ መንፈስ dhiiga keessa kan taa'u
budaa gaaddidduu ijaa jennee dubbachuu dandeenya. Dhiiga keessa kan taa'u dhiigaan kan wal sime yoo ta'u, hafuurri kun yeroo tokko tokko immoo hojiiwwan dhiigaa hundumaa kan barame kan gaafatudha. Innis maalidhaa? Lukkuu, hoolaa, kanaaf kan kana fakkaataniin kan bare yoo ta'udha. Darbee immoo egaa kanaaf hafuurri kun dhiiga keessa taa'uudhaan dursee kan dhiiga bale lukkuu fi kanneen akka hoolaa garaa qalamaa fi ture. Isaan kana baruudhaan, isaan kana beekuudhaan namoonni akka isaaf sagadan, akka isaaf qalan darbee immoo yaadota garaa kaasuudhaan namas illee walitti buusuudhaan dhiiga bare kana argachuu kan danda'udha jedha. Sababa kanaatiin hafuurri budaa gaaddidduu ijaa budaa kun jijjiiramuudhaan amaloota qaalluu sana ni dhaalu jedha. Amaloota qaalluu sana ni dhaalu. Inni itti aanu foon irratti hafuura golga ijaa kan jedhudha. Foon irratti hafuura golga ijaa ስጋ ላይ ያለ አይነ ጥላ የቡዳ መንፈስ kan jedhudha. Inni kun immoo maalidha? ስጋ ላይ ያለ ያለ ጥላ መንፈስ hafuura ayna xilaa foon irra jiru jedha. Hafuurri kunis gaaddidduu ijaa irratti taa'uudhaan, ija irraa ka'uudhaan warra kaan miidhuu hafuura danda'udha jedha. Warra kaan miidhuu hafuura danda'udha jedha. Yeroo baay'ee egaa hafuuronni kun akkuma beekamu hafuurri budaa zaarii kun namarraa ka'ee nama biraa kan miidhu, nama tokkorraa ka'ee nama biraa miidhuu kan danda'u. Hafuurri kun garuu dhalootaan otoo hin ta'in dhaalaan kan dhufu jalqaba hafuura zaarii qaalluu ta'ee boodarra immoo qalma baruudhaan, erga qalma bareetiin booda immoo qalmi kun ergatti dhaabateen booda asirraatiin ka'ee yaada mataa isaa, adeemsa karaa mataa isaa kaasuudhaan namoota miidhuu kan danda'udha jedha. Kanaaf egaa hafuurri zaarii qaalluu hafuura golga gaaddidduu ijaattiin wal qabatee egaa inni biraan immoo lubbuu waliitiin hafuura gaaddidduu ijaa budaa wal simee kan jedhudha. Adeemsa kanaatiin hafuurri hamaa kun immoo dhibbaan dhibbatti lubbuu keenya waliitiin wal simataa jechaadha. Lubbuu keenya waliitiin wal simata. Kunis keessa keenya adda ba'ee yeroo baay'ee namoota kaan miidhuu kan danda'u. Namoota kaan miidhuu kan danda'udha. Walitti fufisan immoo hafuurri kun qurbaana yookiin immoo fooliif dhiiga gooftaa kadhannaa fi seera isa barbaachisaa jedha. Sababni isaas lubbuun keenya hafuuraan tokko ta'uudhaan hafuurri kun waliitiin kan wal fudhate yoo ta'e baay'ee gadi fagoo kan ta'e bu'uura kanaatiin waan qabateef miidhaan isaa ulfaataa ta'uu danda'a jedha. Sababni isaa lubbuu keenya waliitiin tokko ta'uu isaatiin, lubbuu keenya waliin wal simachuu isaatiin gadi kan fageete yookiin immoo bu'uura isaa kan fageeffate ta'ee nu qabachuudhaan miidhaan irratti qaqqabsiisuu danda'a jedha. Kanaaf kutaa 15ffaa barnoota keenyaa karaa ittiin hafuuronni miidhaa qaqqabsiisan jedha. Karaa ittiin hafuuronni nurratti miidhaa qaqqabsiisan የመንፈሱ ጥቃት መንገዶች karaa ittiin hafuuronni ayna xilaa budaa kun gaaddidduu ijaa budaa kun miidhaa nurratti qaqqabsiisan kan jedhu kutaa 15ffaa waliitiin ni ilaalla. Egaa kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate waaqa abboolee keenyaatiif galanni isaaf haa ta'u. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluudhaan haaraa kan taatan sabiskiraayibii taasistanii warreen miseensa taatan immoo sheer gochuudhaan barumsa kana dhibbaan dhibbatti egaa Amaariffarraa gara Oromiffaatti hiikaa jirra. Barumsa akkasii kun hin baramne namoonni baay'een isaanii miidhaa hafuurota hamaa kana namoonni baay'een keessan hin beekne, namoonni baay'een keenya hin beekne waan ta'eedhaaf
seeraan hubattanii dhaga'uudhaan barumsa kana hanga dhumaatti akka ittiin deddeebitan isin beeksisaa. Barumsa kana gaafa barsiisnu qaama tokko deeggaruuf qaama tokko balaaleffachuuf otoo hin ta'in kiristaanota rakkoo fi qorumsa garaagaraa gidduutti argaman akka fayyaniidhaaf barumsa kana barsiisaa kan jiru ta'uusaa isin beeksisna. Waaqayyo hunduma keenya duukaa haa ta'u. Kutaa 15ffaa yeroo itti aanu